maal jechuu dhufteettanii na eegaa jirtuni siyaasa maqan dabalata Oromoodhaaf immoo wantani isinii dhaamu yoo jiraate akka intala Oromoo tokkotti akka bantuu miidiyaa irratti akka haala biyya kanaa irratti dhaamsini ilmaan Oromootii dhaamu yoo jiraate waliin arrabsina amma yeedha ajandaa godhattanii arrabsoon horii ta'ee jira iddoo ta'ee fi ajandaa godhattanii wal arrabsaa jirtu. Jawaariif kadriidha siyaasa dhiiftanii Jawaariif kadrii ani maal tokko wanti Oromoo keessatti na jibbisiise maanni beektu Jawaariin har'a arrabsame kana isuma inni kaayee deebi'ee argate isuma kaayee argate jechuun yeroo leencoo irratti namni duulaa ture Daawud Ibsaa irratti namuma beekaa ayyoo duree fuuldura jiru namuma beekaa duratti duulaa ture siyaasa walii mormuu waan biraadha hin arrabsinaa abbaa keessanii hangafa keessanii ta'uun qabu enami fuuldura dhaabbatee jiru akka waan isaanii arrabsamuuf dirqama ta'etti gadi buusanii ol buusanii arrabsaa turan har'ammoo jarri sun haa ta'uun ta'inii waan hojjetan qabu waan Oromoodhaaf buusan qabu yerooti siree keerra raftus yerooti jireenya kee jiraattu caakaa keessa deemee rifeensa isaa keessatti taffiin ba'ee telefoonan jirreen biyya tokkotti torban lama adeemee Sudaan irraa gara Keeniyaa irraa gara Eritrea telefoonan jirreen miilaan deemee ergaa walii dabarsaa har'a Oromoo waan irra ga'e kana fide kana sanni balleesse sanaa fi ijoolleen kaleessa lafaa qaatee oddoo haadha kee geemmanu nyaatee nu gurguratetti yeroo leencoon faana rafsamanii isin warri jalaan kaatanii har'a sadarkaa kana geessanii noo ta'uu qabattanii cinan dhaabbanne tu yeroo sana dhaabbattanii itti ta'e har'a darbaan dabarsii Jawaaritti hin darbu. Jawaar Mohaammadii gaafa Oromoon abdii kutatee an Jawaarin deeggaraa jechaa jiru gaafa Oromoon abdii kutatee kanarraa furachuu hin dandeessanii gaafa biyya keessa alaa abdii kutatee wayyaanee jalatti jigee jirutu sababa yeroo hundaa wanti hundumaa sababa godhee Jawaarinii fi warroota isa fakkaatan achi baase gaafa achi isa baasuu nama hundaatu nagadaa nama hundaa mini kan bu'aa argatu nama hundaatu qotaa nama hundaa mini kan minaan makaratu nama hundaatu dubbataa nama hundaa mini kan fudhatan namoonni tokko kennaa rabbii qabu milkaa'u na Jawaar nama sana keessaa milkaa'ee Oromoo tokkoomsee Oromoonis wal qabatee alaaf keessaa wal qabatee lubbuu isaa kennee sanatti fayyadamuudhaan Jawaar illee uummata kana kakaasee har'a sadarkaa Abiyyiin faan dhufanii barcuma qabatanii taasise ta'e jechuudha milkaa'e yoo har'a Jawaariin siyaasa Abiyyi faa qeeqee deeggaree yoo deeggaramuu baate akka laalcha biiftutti arrabsamuu hin qabu. Jawaar arrabsamuu hin qabu tuffachuu hin qabu afaan eenyuutiin afaan nama Facebook irraa kanaa mitiiti afaan Abiyyiitiin yoo arrabsamuu hin qabu maaliif Abiyyiin nufee har'a milkaa'echi taa'urra gahee isaa keessa jira gahee leencaa taphatee gahee isaa Abiyyiin faan irra jiran kuni Jawaar taphatee fidee as gahee jechuudha. Jawaarin immoo dogongoretti hiree isaa dhabeera waan yaade milkaa'uu dhabeera jechuudha. Sanaaf yoonni dhabee warri deeggartan immoo nama biraatti hin qabatanii arrabsuun hin turre. Asumatti tu dhaabdanii numa gaa namuma hojjete. Biiftuun namni Oromoo nama arrabsa. Wanta sirraa fayyadame amma keeshaa minaanii keessaa minaan furatanii isa qodaa gatumuni. Namni Itoophiyaa kana galatan qabu galatan beeku horiidha yeroo inni Itoophiyaanochi የጥንቱ የዘሩ የምኑ እንላለን ወላሂ ኢትዮጵያን አዩዋን ነማ አካታቲ ዱበርቲሳ ወጅን ጅራቱልህ በእኔዳም ኢትዮጵያን ማል በርባዲ ዱበርቲን ኮነ ጀለ ጪስቱ መነኮ ከሰ ጪስትሬሌ ነማ አደባጸቴ ዋሪሴ ትንጅራቱ ፉሊሴ ገነማ ማልፈካታ ገልገለ ማልፈካታ ዲ ነማ ተኮዩ አደም ባበነቱ ነማ ቢያ ዱኛራ ወልቤካ ኢትዮጵያ ማን ኦሮሞን ጀዱ ሲኑ ኦሮሞ እተን የኑኑ ኦሮሞ ነከሰተን ያዶ ደንዴሱ እኛ አማራ እንደዚህ ነው ብሎ የሚያስብ አለ ደቡብ ምንም ኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ አንድ አይነት ስለሚመገብ አንድ ኢንቫይሮንመንት ዌዘር ስለሚጠቀም አንድ ፀሐይ የተለያየ አንድ አይነት የሚያረጋን ስላለ እኔ ኢትዮጵያ የተለያዩ ነው ብዬም አላስብም ለወደፊትም አንድ አይነት ነን ቆሻሻ አንድ አይነት ቆሻሻ ነን አንድ አይነት ናሮ ማይንድ አለን አንድ አይነት ናሮ አስተሳሰብ አለ እኔ የትም ኦሮሞ ምን እኔ የተሻልኩ ነኝ የሚሉ ለኔ አይዋጥልኝም
ሁላችን ቆሻሻ አንድ አይነት አንድ ሰው ሲጠውቀው ባሪያ ኢትዮጵያ እኮ በጣም ደካማ ህዝብ ነው ወላሂ ነመገዴ ከሳ ነመገዴቲ አከሚቲን ከነጀት የሆነ አንጀተኔ ገጠሪራ ማነ እሱማ ከሰኒ ማነ ፍረ ከሰኒ ደጠኒ ቤቱ ነሚገጠሪ ጥኖን ጡራ ነሚከተማ ሞድን ዱርሴ መነሳ ከነ ቀለሚ ዲበቴ መነ ሶፋ ወይ ከነ ጣል ጎዴ በቃ ሽሮሳ አካታትኛቱ በረቴራ ነሚገጠሪሞ ኦኔ ቁልቁሉ ቀባና መጃለታ አካታት ፍሪኬሰን ይጀገለገልቼስን ይላሉ አርጊተኒ ቤቱ ሲንቱፈቱ ፋ አርጊተኒ ቤቱ ወሪ ጥኖ ሲንዱራ ሰላጣኒ ጋፋ ሲንዱፍታን ይገኮቲ ነመኮቲ ደፍት ሲንቀባ አካታት ሲንላሉ ዮ ሲለፈጀት ለፈሳቱ ጥሮይሲ ትዶቴ ፈካታነት ሲንላሉ ላልተኒ ቤቱ ኡመን ኢትዮጵያ ካነ ነመሳሌን ቢኒ ፍረሳሌ አደባሴ ቢኒ ይገሳሌን ቢኒ ካዮን ቀምኔ ዋን ዴም ኦፊስ ዋያ ዶፊስ ዋን ሃስ ኦፊሲ waan meeqa hin beeknedha namni Itoophiyaa nama bishaan hundumaa jechuun nami jiraachuu danda'a keessa akka ilaalcha kiyyaatti akka nama Itoophiyaatti bal'atte jechuudha. So kanaafiyyuu utuu wal arrabsuu dhiistanii kadir martuu mangaagaa fuutanii har'a dhukkubsatee afurri isaa citaa maal ta'a istireesarraa akka inni kana ta'e beektu amma yoo sirbituu yeroo namni tokko hin jirre yeroo namni waa'ee Oromoo kana ijoollummaa isaatiin sirba kana sirbee maal jedhee mana gaarii tokko qabu jiruu gaarii tokko qabu sabni isaa ofitti hin qabne waan inni yaadeen guunnee fi inni waan qabu isinii kennee eessa dhadheettanii gaafatanii gaafanni inni akka arge bololu kana noo hojiitu qabaateetu konsertii irratti dhiyaateetu waan tokko hojjetate akkasin ta'uttanii ofitti hin qabne mucaan aharaadha kanin aaru namuma saattaara malee nama biraatti naaru arrabsuun isinirra jira kaleessa dheengaddarraa artistii yeroo biyya lafaa kana guuttee maal jetteertu namni galagaltanii meerree kadirmartuu jettanii barbaadan jirtu warri jawaariin deeggartanii kadirmartuu arrabsitan I don't know businessii ma keessanii malee waan jawaariin gargaartan warri moo jawaa kadirmartuu deeggartanii jawaariin arrabsitan generally jawaariin nama tokkoof iyyuu miidiyaa kanarratti hiriyaa nama arrabsoo keessaniinis waa ta'u mini qeequu fi arrabsoon adda adda anama yeroo baay'ee see nama arrabsitu miti warri naan jedhu jira anta akka nama arrabsee hin beeku naman qeequu jechuun beektan qeeqachuun maal akka ta'e hin beektan maaliif yoo isin dhuftanii nama hamaatii makeessanii wajjinaa softan badasii ijoolleen asin dhaabbattu deemi na biraa ija kee lafa jala qabu jettee maatiin keessan taraa isinitti haasoftee isin hin guddifne iddoo ta'ee fi qeeqi maal ta'e haxa ucamaa arrabsamaa dhiitamaa beenu ijoolleen lafa namaan teessuu jira ani garuu harmee koo rabbi lubbuu seenaa badheerasu ol jedhii haasa'inaan jechaana guddiste ija lafa jalan qabin maal sobdee dhufte jechaana guddiste so qeeqomuu fi badii keetti immoo mukatti teessi garaftee si na guddifte gaafan immoo haasa'uu taraa namaa na dhaabdee na haasofsiiste maal jettee akka jedhi akkasittiin haasa'i kana dhaqee nama reebii gali nama tokko sodaattee hin galiin mirga keetiif akkas ta'e jechaan guddadhe iddoo ta'eef qeequudhaa fi arrabsoon maal akka ta'e adda baasee hin gudda namoonni baay'een ija kee ardii jala gada badu achi nama guddaan dhaabbatanii achi taa'ii lafa ijoolleeti ati ijoolleedhaan haasa'in jechaa iddoo guddattanii fi sammuu sanatu sin gabroomee dhufe iddoo ta'eef qeeqaaf arrabsoo adda baafattanii hin beektan ani qeeqaaf arrabsoo adda baafadhee beeka iddoo ta'eef mucattii see nama arrabsitu namni hin jettu yoo jiraattan arrabii kee cuqqaalama wanta akka nama arrabsee hin beeku nan qeeqa nama maleessa qeeqoo jechuun kun dogongoraa akka laalcha kiyyaatti kun dogongora dheensitti maa yoo dogongora ta'e dogongoraa yoo dogongoraan ta'an akkami badheetti jechuudha so kana jawaariin isin qeeqina jawaariin isin arrabsina kadirmartuu isin arrabsina nagada waliin hin nagadina nagada waliin hin nagadina waliin gurguratina ama fakkeenyaa fi biiftuu gadaa yeroo miidiyaan kun hin jirre dhuftee isin ol sin kaaftee haasoftee boosin boosistee haasoftee isin haasofsiistee ol isin fiddeetti gaafa nama lafa yaadame hankadhu nawwi kun walitti qabamtanii maaliif baddee mucattiin kun kaleessa akkas turte yeroo namni hin jirre yoo jirte amma immoo yoo yaadasee kana keessa deemnee ol baafannee waan guddaa nuuf fiduu dandeessettanii na barbaaddaniittu isuma akkasiitu dhagaa namatti guuruu jalqabaa garuu dhagaa namatti hin guuru maaliif gadiin ufeddoon ta'ee fi wanti na ajaa'ibu hin jiru
duwwaa nyaachuurraa bishaan dhuguurraa rakkina geessaan dhufe iddoo ta'eef wanti namatti dhagaan agarsiisuuf hin jiru. Hiree koo ta'ee aksabtu godhee jiruu koo sattaan immoo jiraachuu danda'a iddoo ta'eef. So ani kan inni isiniin jedhu mootummaa deeggaruun yeroo ammaa mirga. Jawaarii deeggaruu mirga. Garuu namooti jawaarii deeggartanii warra kaanittis ulee guurtan no hin hojjetu. Bara saatu bara walitti guuramanii misin akka gowwaa waraqate waan qaben gadhiisara miidiyaa irraa iyyanii nama rabsanii maal jedhanii waa buusan isinitti fakkaata. Hin jiru ammaan booddee Abiyyi ardii kanatti falaxxan arrabsitan dhagaatti guurtan jaallattan jibbitan rabbitu shuume. Utuu rabbiin shuumne Oromoo Faransiin dabarseetti kennaa. Yeroo tokko maal jettee nuti uummatatu isinitti kennate eessaati fuutanii itti kennattan. Hoo'attanii ayyanaa nyaata Oromoo meedhe jedhu. Eenyutu itti kennate? Maal godhettanii itti kennattan? Akkamittiin itti kennattan? Bakka yaadeeqiin ta'anii lammaa fi isa ani hindu'ettanii isin maraataa turtan seenaa isaa sanan beeka bultii 17 balbala cufatanii hin mari'atanii lammaa kaa'uudhaaf Oromoon jabaatee dhufeera iddoo ta'eef nama jabaa keessaa saba jabaa fi saba baay'ee keessaa nama tokko bakka kaa'uun dirqamatti ta'eera. Lammaani gaafa laalanii sabboonummaadhaa fi waan biraa isaa iddoo ta'eef yoo qabate nuun gadhiisuudhaan inni kun immoo mimmixa dhadhaa keessaa hudduu nama guba malee afaan nama hin gubu. Abiyyiin immoo luus jedhee inni waggaa ijoollummaa isaatii waggaa 7 keetti qaroomee itti leenjifamee jala deemaa dhufe waan kana qabachuudhaaf. Abiyyi yoo keenye Abiyyi akka barbaannetti ajajannaa akka barbaannetti taayi ka'ii ijaajjennee godhanna jedhaniitu wayyaaneetu filate Abiyyi. Abiyyi wayyaaneetu filate malee Oromoonis mana keessan turre Amaarris mana keessan turre jechu mana keessan turre warri qabsoo alumaayyina malee mana achi ba'u lafa walgahii sana keessan turre jechuudha. Opiidiyoo matture wayyaandigii matture. Abiyyiin wayyaa jedhanii Abiyyi filatan. Abiyyiin immoo inkoon jedhu waan jedhan tolee lafa goolii isaa gaafa ga'u hudduutti muka cabseetu jira yoo warra fidee dhufe yoo gala gaggashee ofiisaatiin iddoo qabate kun ammarraa jira. Ammarraa jira kanaaf immoo ganaa itti fufee jiraata akka waan ofii keessanii filattanii Abiyyiitti kennattaniitti aartu. Amma maaltu isin barbaachisaa? Oromoo ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋቸው አንድ መልእክት እቺን ብቻ ቁርጥ አርጉና እዚህ ቦታ አሁን የምትሪኮርድ የምታረጉ ሰዎች መቼም እኔ ሪኮርድ አታረጉኝም አውቃለሁ። ኢትዮጵያ ህዝብ ምን እንደሚያስፈልግ ኦሮሞም ሆነ አማራ ማንኛውም ፖለቲካ ፓርቲ ተደራጁ። መደራጀት ደግሞ ለአንድ ሳምንት ለአንድ አመት አይደለም ለ20 አመት የተማረ ኢትዮጵያን የሚወድ ህዝቡን በአንድ አይነት የሚያይ ደቡብ ሲጠቆር ብሎ የማይ ሰው ነው ብሎ የሚያምን ከአማራ ውስጥ ተደራጁና አውጡት። ኦሮሞም ተደራጁት። ለነገ አብይን ለመጣል አይደለም። አብይ ለመጣል ሳይሆን ከአብይ በላይ ሆኖ ኢትዮጵያን በደንብ የሚገዛ ሰዎች አፍሩት። የተማረ ልጆች አውጡት። ጥሩ ትምህርት እንዲወጣ ዝም ብሎ ክላስ መቁጠር ሳይሆን namoota barate jajjabaa namoota siyaasanis bishaatan dippiloomaasii alaa keessatti guddaa kun guyyaa tokko lamatu waggaa 20 nu furata kan akkasii baafadhaa gaafa kana baafattanii amma moo isarraa eegala warrootumti miidiyaa irraa duddoodha qaqaaxxan kun walitti kottaati iddoo tokkotti rakkinni keenya eessarratti dadhabne eessarratti kufne eessarratti qormaatni nutti baay'ate eessarratti milkaa'uu dadhabne jedhaati jalqaba mari'adha. Mari'attanii gaafa tokko taatanii ettanii tokko gaafa taatanii ettan maal taatu waan tokko qabattanii dhuftu. Gaafa waan tokko qabattanii dhuftanii ana qofaan jettan. Fakkeenyaaf jogongora Jawaariin dogongoreen isinii kaasa. Ani Jawaariidhaan inboxii jedheeraan. OMN kaampeen gochuu biyyoota 56 meeqarra Jawaarii qofaatu deemaa ture. Odiiteriinis Jawaaruma, maallaqa sassaabduunis Jawaaruma, miidiyaanis Jawaaruma. Wanti hundumaan Jawaar yaa Jawaaree namoota 11 leenjifadhu gaafati dhukkubduu fi gaafati waan tokko taatu jarootatu bakka bu'addoo ta'eef namni si jalaa bakka hidhattu kana hunda jirtaa kee qofaatoo hin taane namni biraasii akka as ba'u godhennaan Jawaariin barbaanneessa qobuma haatu harki kun yeroo hundumaa rukutama sa'ee qobuma isaa deemee kun qobaama kufee jechuudha.
utuu yeroo sana nama qabateera ta'e dameen hundi nama qabaddoote biiftuun iyyuu nama qabdi. Namni hundi damee sanaan walitti dhufee deebi'ee immoo ijaaramee ka'uunsaa teamworkis dreamwork namni walii galee yoo hojjete waan tokko irra ga'a. Ammas illee hin darbine walijaaruu Abiyyi kuffise utuu hin taane tokko taatanii waan addaa tokko uumuudhaaf. Abiyyi yoo Rabbi kuffise malee namicha kana ergi gaafa jalqabeeti utuu isin jaallattanii kufeera. Yeroo hundaa qeeqa maddoo ta'eef inni halkan gaafa tarra qeeqaa ooltu daataa sassaabbatee waan kudhanate sassaabballee qeeqxe keessaa waan 2 3 4 sirreessee uummata gammachiisaa oola. Nama yeroo hundaa assignmentiin itti kennamu hin kuftadhanii kufuun barbaadu qo'ataa buladdoo ta'eef bordhaqee egzaamii isaa darba. Diina baay'ee namni qabu takkaa kufeen kufu namni gaafa si jaallatu kufa. Kanaafiyyuu Abiyyi kuffisnaa jettaniin ijaaranaati ofumaaf ijaaramaa. Tokko taa'aa wal qabadhaa beektoonni warri wal kukuffiftan sun hundi walitti deebi'aa isiniin jedhaa. Abiyyi namallee ganaa tura. Uumaa tokko yoo hin ta'u amma maaf dhiistee deeggaruu dhiistee maal taatee maa yaada kennuu dhiistee yookiin isa kufa jedhee yookiin nama kufa dheetoo hin taane ijoolleen koo ana barbaadu. Ijoollee koon guddifadhadhee malee siyaasa keessaa wanti hin deebi'eef Abiyyi faa kufa deemin. Abiyyi nuun filannees filachuu baannes itti fufu ganaa. Marsaa dheengadda. Kan biraa immoo lolaafaatti Abiyyi gootu. Chaayinaan lolaan aramtee biyyi tokko fayyaan gootuun barbadaa'e. Waaqa sacha bokkaasii gadi gadhiisee bokkaa roobuun bokkaasa roobeen. Koriidarii limaatiin bokkaa roobse moo maal godhe? Maaliif borisoo ati soo silxaana qabattee wanti kun sitti dhufuu danda'a? Waanuma har'a keessan boritti fayyadamtu. Koriidar limaatiin maal godhe? Koriidar limaatiitu bokkaa roobse samaayidhaa gad erge. So kanaafi uummata yooma koriidar limaatii ta'e kosii mana isaa keessaa fuudhee nama booyii keessatti gatee cuqqaaluma uummanni Itoophiyaa. Nama karaa lolaan akka hin darbinee fi mana isaa jalatti kosii gatuudha. So kanaaf waanuma argitan biyyi gaafattan afaan ni baree kun utubaatta saasaa isuma amma ittan gaafa silxaana qabattan borummoo isinitti galagaladoo ta'eef kan rabbiitiif kan namaallee adda baasaa baraanis ni jira. Galatooma adda biiftuu gadaanarra akka jetti warri yeroo baay'ee kottu haasa'ee yaada kee barbaannattanii ani yaada kennuudhaafis nuumamne yoo damoozana laattan yoo baajetiin naafee dhufee haasa'uu hin danda'a tola daqiiqaa tokko naasoo har'a waa'ee Ayirlaandiitiif hin dhufee. Yo YouTube komo subscribe na gotani YouTube kona guddistanii guddina page kotiif naalattan faayidaa sanaaf jedhee dhufee yaada isiniin qooda. Ani Jawaari irratti sindulu, Abiyyi irratti sindulu, Maroo irratti sindulu, eenyu irratti gatii hunda kaffalaan deema. Gatii isaanii warroota hojjetan hunda jajaa qeeqaa jajaa deema. Isiniin barsiisa sana akka barattan. Tuma fayyadamu. Especially warra nama rabsuuf warra commentii kennutu hin ta'e I'm born in knowledge. Anu mamaan Rabbi badhaasee na uume. Sanammoo isiniif hin hira. Isiniif hin qooda. Kana natti fakkaata yeroo gaarii qabaadha. Warri Ayirlaandii hin dagatinaa share godhaa inboxii godhaa kanayyuu nan ture. Na yaadda yoo na yaaddan page YouTube koo subscribe godhaati 2-3 illee ataatu ol kaasaati achirratti hojjedha. Maallaqa ittiin argadha. Ijoolleen guddisan tireetti yoo na fayyaddan nan nufa yoo nan fayyadne garuu tola waggaa 10 guutuu isin yaasee dhummi koo harka duwwaa ta'e haree miliyeenarii ta'e inni koo viidiyoo koo yoo share godhu an zeeroodhaan hin bahee. Ayye jedhaa nagaatti.